Ofiin ani qaroomadha. Ani sinifan beeka. Biyyoonni Afrikaa ishee hunduu kan ani sinin jedhu qofa amanummaa guutuun fudhadha kan jedhu mootummaa Awurooppaa erga rakkoo isaa furuu dadhabee olee bubbuleera. Akka mammaaksa Oromticha jedhu san kan ofiin jala gubate kan ormaa kokorsiti jedhu san mammaaksi kun yeroo kamuu caalaa kallattii mootummaa Awurooppaa hundata. Maaliif hardiin Awurooppaa amma kan deeman itti hojjechuuf ta'ee barachuuf hawwan osoo hin taane kan irra baqatan erga ta'aa dhufte waggoonni lakkaamaa jiru. Kunoo Raashiyaa weerara Yuukireen irra erga jalqabde diinagdee fi maallaqni akkasumas waa hundaa ol kan ta'e lubbuun ilmi namaa akka dhadhaa ibidda keessa seenee baqaa jira. Pireezidaantiin Raashiyaa Vilaadiimiir Puutiin guutuu uummataa fi mootummaa Awuroopaaf akka yaaddoo ta'anitti fufaa jiru. Hidhattuun atoomik niikular boomb Yuunaayitid Isteet of Ameerikaa irratti caaltee tokkoffaa kan taate gamtaan Sooviyeet duraanii maqaan ishee ammaan Raashiyaa ardii Awurooppaa yaaddoo malee barbadeessaa fi daangaa ishee babal'isaa jirti.